Kasih. Bayar dong. Akkam jirtan hordoftoota Arabkiidoo Deeliinis qophii keenya har'aatiin deeggarsa waa'ee weerara dhibee vaayiresii koronaa COVID-19 addunyaa weeraraa jiru ilaalchisuudhaan namoota turtii yeroo kanaa keessatti haalli uumame kun miidhuu danda'a jedhamanii yaadaman namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtootaaf deeggarsi maallaqaa dhalataa Najjoo Jaarsoo biyyoota bakkee jiran irraa argan gara wantoota isaan itti fayyadamuu danda'anitti gara midhaan nyaataa keessaa boqqolloo akkasumas zayitaa waasaatti harka dhiqachuu danda'an saamunaa taasifame koreen qindaa'ee bulchiinsa aanaa Najjoo fi koreelee adda addaaf jalatti qindeessuudhaan har'a gadirree kubbaa miilaa barkumee magaalaa Najjoo keessatti ni taasifama. Deeggarsa kana haala akkamiin akka inni kennamu isin biraan geenyaa haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. kabajamtoota keessummoota keenyaaf kabajamtoota hirmaattota deeggarsa fudhachuuf dhuftanii kabajamtoota qeerroo fi barattoota yuunivarsiitootaa hojii tola ooltummaa irratti bobbaatanii hojjechaa jirtan hundaan galanni keessa guddaadha. Tankiyu. Dhagaa oltanii iddoo kana warri jirru Waaqayyo nu gargaaree fayyaa fi biyya nagaa keessa jirra. Warri gargaarsa kana isiniif ergan nuuf ergan garuu mana keessa dhokatanii ta'aniitu isiniif yaadanii ergan. Nun immoo warri akka koree ta'anii asitti wanti xinnoo itti daballe yoo baay'ate yeroo keenyaaf humna keenya itti daballe malee waan tokkoyyuu itti hin daballe. Kanaaf isaaniin asii yeroo deebitanis yeroo daakkattanis yeroo marqattanis yeroo bittilattanis keessa keessanitti hin irraanfatina isaaniifis Waaqayyoon kadhadhaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan isa jalqabaan dhuma godhe kabajamtoota geggeessitoota bulchiinsa aanaaf bulchiinsa godinaarraa asitti argamtan akkasumas hawaasi aanaa adda addaarraa dhuftan garee fiilmii agartuurraallee warri nu wajjin jirtan anuma dabalatee jaarsoliin dhimma kana keessatti illee ganamas bariis guyyaas walitti dawallee wajjiniin turre baga Waaqayyoo guyyaarraan nu ga'ee isa ijoolleen biyya alaa ta'anii rakkatanii ofii warra rakkataa gargaaruuf ergan kana uummata keessan biraan ga'uu dandeessaniin isiniin jedha. Gargaarsi isinii ergame kuni nama tokkoof boqqolloo kiloogiraama 25 zayita liitirii 1 fi saamunaa 2 kanarra aanaa Najjoorraa bakka buutanii as jirtan abbaa warraa nama 600. Gargaarsi isaan godhan garuu akka magaalaa Najjoottis nama 500f akkuma keessan waan wal qixxeedhaan jechaadha. Akkasumas ijoolleen Najjoottis Jaarsoottis waamaman waan keessa jiraniif magaalaa Jaarsoof yookaan aanaa Jaarsoof nama 200f aanaa Baabboof nama 200f nama 200 akkuma isin argattanitti akka argataniif isaaniif illee deeggarsi kun godhameera. Ijoolleen deeggarsa kana godhan lakkoofsaan nama 36 ol ta'u addatti garuu maqaa keenya dhahinaa jedhan warri koree ta'anii wanta kana qindeessaa turan waan warri kaan godhan irraa waan addaan goone maqaa ta'e maqaa keenya dhahinaa hunduma keenyatu godhee jedhan garuu immoo kan hojii wal argan kan bilbilan waan adda addaa wal argine akka wanti kun mijatu kan godhan immoo keessaa akka koree tokko meetii Eliyaas Tarfaasaa Masarat Baqqalee Fufaa obsee Taaddasee Luboo fi qannoo Waajjiraa Gammadaa addatti immoo irraa jalaan dadawwalanii guyyaa guyyaatti wanta kana mijeessaa waan turaniif isaaniin immoo addatti galateeffachuun giddii waan natti ta'eefin maqaa ta'e
hunduma isaanii naa eebbisaa naa galateeffadhaan isiniin jedha. Akka magaalaa keenyaatti wanti nuti itti daballe yoo jiraate konkolaataan amma boqqolloo nuuf fidee dhufe akka carraa ta'e qabame obbo Xoonaa Margaa faatu tola nuu kenna akka itti feennuuf isaaniin illee naa galateeffadha. Namoonni yeroo makiinarra yaabbatu makiinarraa buunu deggeranis jiru waan adda addaa warri nu bukkee dhaabatan jiru isaanis Waaqayyo eebbisu akka walii galaatti garuu dhaamsan qabu wanti isinii kenname kun xinnoodha. Yeroo nama tokko bira ga'u garuu guddaadha. Namni immoo yeroo walitti fide immoo burrii guddaadha. Dhuunfaatti xinnoodha. Abbaa sana garuu hubeera. Wanti namarraa hafe nama gargaaran hin jiru maqaa ta'eef isinis waan amma fudhattan xinnoo kanarraa ollaa keessan namni amma keessan hin qabee jiraatu kubbaayyaa lama isa ta'u sadii isa ta'u kennaafi. Kanatti aansee obbo Kibruu Habsee itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa Asbaanee Haasaa Kaachiisaa kanaaf godhan kabaja guddaan gaafadhaa gara kanatti na adeera. Baga nagaan dhuftanii hunda keessanii jechuun barbaada. Hundi keessan uummanni aanaa Najjoo qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyii guyyaa irraa iddoo kanatti argamtan baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Kanatti aansee kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa, kabajamoo obbo Ayyaanaa Cammir itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa Najjoo, kabajamoo obbo Hawwaa itti gaafatamtuu waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa aanaa Najjoo, kabajamoo barsiisaa hiikaa waltajjii koree dhimma kanaa kan ta'anii fi ijoollee keenya biyya alaa jiran deeggarsa kana irratti akka isaan hirmaatan kan godhan, kabajamoo obbo Amantii Gammachuu koree dhimma kanaa kan ta'an, kabajamoo luba Akililuu Wadaashoo koree kana ta'anii ijoollee dhalattoota magaalaa Najjoof aanaa Najjoo ta'anii biyya hambaa jiraatan hunda akka isaan deeggarsa kana godhaniif kan sochoosan koreewwan kan biroo duukaa jirtan hundumaan baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Kanatti aansee deeggarsi guyyaa irraa addanatti godhamuuf ka'e dhalattoonni Najjoo dhalatti dhaabbachuu qabu. Taaddasee Luboo, Meetii Eliyaas Tarfaasaa akkasumas obboleessa keenya Qannoo Waajjira Gammadaa kan ta'anii Masarata Baqqalee Bufaa kan ta'an biyya alaarra ta'anii guyyaa irraa koree adda addaa nama 37 jalaa qabu dhalattoota Najjoo akka isaan deeggarsa kana godhaniif kakaasii guddaa keessatti uumanii ijoolleen Najjoo nutu Najjoof jira, uummata Najjoo nutu bukkee dhaabbata, qaama miidhamtoonni ituu nun jirru miidhamuu qaban, akkasumas harka qalleeyyiin dhukkuba kanaan ol deebi'anii manatti taa'uu qaban jechuudhaan kakaasii guddaa godhanii ijoolleen Najjoo alaltuu akkuma kanaan dura biyya gooticha biyya abdii ta'aa ta'uu mirkaneessaa turan har'as uummata isaanii bukkee dhaabbachuudhaan mirkaneessaniiru jechuun barbaada. Kanaaf gammachuu qabdan harka keessanii akkasiin simattan hin barbaadu. Galata dachaa isaaniif qabna. Koree addanatti argaman iddoo kanatti barsiisaa hiikaa waltajjii luba Akililuu Wadaashoo, obbo Amantii Gammachuu, aadde Adaanuufaa akkasumas barsiistuu Masqaleen dhamaatii guddaa godhan barattoonni yuunivarsiitiidhaa galan nutu isin bukkee jira. Amma gaafa waan barbaachisaa ta'e isin bukkee dhaabbachuu dandeenyu irra humnaaf beekumsa keenya hunda dhangalaafnee uummata keenyaaf addana laga kanatti argamnee deeggarsa gochuu qabna jechuudhaan ganamaa kaasanii hojiirra turan. Anaa dhufu Waaqayyo isin haa eebbisuu isaaniin jechuun barbaada. Kabajamoo obbo Taliilaa Tarrafaa bulchaan bulchiinsa aanaa Najjoos ba'anii haasaa kana taaqiinsaan bananii akka isaan jarreen kana galateeffatan jechuu barbaada. Galatooma. Gaafatamtuu waajjira hawaasummaa godina Wallagga Lixaa aadde Hawwaa akkasumas kabajamtoota hooggantoota mana hojii mootummaa aanaa Najjoo, kabajamtoota jaarsolii magaalaa Najjoo fi akkasumas immoo kabajamtoota harka qalleeyyii uummata aanaa Najjoo akkasumas qaama miidhamtoota sagantaa kanarratti aanaa Najjoo keessaa affeeramtanii sagantaa kanarratti argamtan
waamicha isiniif ta'ee kabajanii ummati kun iddoo kanatti waan argamtaniif guddaa isin galateeffanna. Akkasumas immoo hundi keessan baga gammaddan hundumti keenya baga gammanne jechuun barbaada.